Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waggoottan 5 darban keessatti dhumaatii uummata Oromoo irratti raawwatame kan mootummaa Haayile Sillaasee irraa kaasee hanga mootummaa Addam caala jedhe. Xiinxalaa siyaasaa fi itti aanaa dura taa'aa KFO fi gaafatamaa dhimma alaa KFO obbo Jawaar Mohaammed gaafiif deebii miidiyaa RTV World wajjin taasiseen. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gaazexeessaa Darajjee Haayilee wajjin gaafiif deebii Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti taasiseen ergaawwan jajjabaa dabarseetii jira. Kutaa lammaffaa gaafiif deebii kanarratti haala yeroo irratti yaadota bal'aa dhiyeesse kan jiru yoo ta'u dhimmoota abbaa dabarummaa irrattis yaada bal'aa laateetii jira. Gaazexeessaa Darajjee Haayilee dhimma abbaa dabarummaa irratti isin abbaa dabareetii jechuudhaan yoo gaafatu Jawaar Mohaammed kana kan jedhan gartuuwwan lama. Gareen jalqabaa garee durumaanuu Oromoo jibbuu fi sirna kana kuffisuun Oromoon taranyaadha jedhaa jirudha. Kan lammataa kanneen aangoo irra jiranii fi Oromoo akka gaachanatti dhimma itti baatanidha jechuun ibseetii jira. Kanaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Oromoo yeroo kamiyyuu caala akka ammaa miidhamee hin beeku, yeroo ammaatti naannichatti yoo xiqqaate hidhamtoota siyaasaa 100,000 ni argamu. Kun ammoo naannoo biraa kamuu keessas hin jiru jedhe. Bulchiinsa magaalaa Shaggar qofaa keessatti manneen hidhaa 30 ol akka jiran Jawaar Mohaammed eeree guyyaa gara guyyaatti namoonni hedduun ajjeefamaa akka oolus ibsa. Itti fufuun Jawaar waggoottan 5 darban dhumaatii Oromoo irratti raawwatame mootummaa Haayile Sillaasee irraa jalqabee hanga adda dimokiraasawaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa keessatti raawwatame dachaan kan caaludhas jedhe. Oromoon abbaa dabarummaa hin barbaadu, dabarummaan waan darbuudha, bor mirgaa fi faayidaan kenna akka darbu hin barbaannu jechuun nuti gongumaa abbaa dabarummaa hin barbaannu jechuun qabsoo kan taasifne abbaa dabaree ta'uuf otoo hin taane gabrummaa fi cunqursaa dinnee walqixxummaa fi haqummaa mirkaneessuudhaafis jedheera. Mootummaan Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee mallatteessuu hordofee haalli siyaasaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa isa yaaddessu ABO'n beeksise. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii akkaataa Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamuu dandeessu ilaalchisuun waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu hordofee haalli siyaasaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa isa yaaddessu ibsa Amajjii 7 bara 2024 baaseen ibseera. Waliigalteewwan akka kanaa kun mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kan ilaallatu ta'uu kan hime ABO'n yeroo wantoonni miira nama tuqan jiraatan akkasii baqattootaa fi lammiilee siivilii gamalachuun jiraniif kabajaan akka taasifamuuf akkasumas tasgabbii fi wal hubannaan akka jiraatu gaafateera. Yeroo darbe naannolee kanneen gidduutti taateewwan wal fakkaataa irra deddeebiin baqattootaa fi namoota nagaa Oromoo irratti madaa bara baraa geessisaa turaniiru. Uummanni Oromoo jaarraa hedduuf uummata Somaaliyaa waliin ollaa ta'ee aadaa, duudhaa, amantii, daangaa, lafaa fi qabeenya qabullee waliif qooduun waliin jiraachaa ture kan jedhu ibsi ABO kun yeroo murteessaa wal dhibdeen siyaasaa cimee jiru kanatti Oromoo fi baqattoota Oromoo biroo Somaaliyaa keessa jiraataniif eegumsi akka taasifamus gaafateera. Akkasumas hawaasni idil addunyaa UN, Gamtaan Afrikaa, Gamtaan Awurooppaa fi biyyoonni ollaa hundi osoo miidhaan guddaan naannicharra hin ga'iniin dur wal dhabdee uumamaa jiru kana karaa nagaan furuuf dhiibbaa akka taasisaniif gaafateera ABO'n. Dhimma karra galaanaan wal qabatee ministeerri Somaalilaandii aangoo gadhiisan. Riippaabilika ofiin of bulchitu Somaalilaanditti ministeerri ittisaa kan ta'an Abdiiqaan Mohaammed Ateeyyee waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii ragaan mormuun aangoo gadhiisan. Qondaalli waraanaa kun pirezidaantii Somaalilaandii Musee Bii Abdii osoo mana maree ministeerotaa hin mariisisin Itoophiyaa waliin dhimma karra galaanaa irratti waliigaltee mallatteessan jechuun qeeqan. Oduu waliigaltee ulaa galaanaa kana miidiyaarraa akka dhagaan himan. Ateeyyeen naannaa Awdaal jedhamu iddoo Itoophiyaan humna waraanaa ishee itti ijaarrachuuf jirtu jedhamurraa dhufan. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan magaalaa qarqara galaanaa taate Lugahayyaa keessatti humna waraanaa ijaarrachuuf odeessi jedhu bahaa ture. Iddoon kun bakka qondaalli waraanaa kun itti dhalatanidha. Waliigalteen wal hubannoo kun biyya ulaa galaanaa mataa ishee hin qabne Itoophiyaaf carraa galaana diimaatti fayyadamuuf banaaf. Bakka isaa Somaalilaandiin akka biyyatti beekamtii argachuuf deeggarsa Itoophiyaa abdate. Itoophiyaan yoo ulaa galaanaa argatte Somaalilaandiif misoomaawwan bu'uuraa kanneen akka daandii qilleensaa fi teleekoomii keessaa qooda akka kennuufii dandeessu ibsiteerti. Somaaliyaan waliigaltee kanaan weerara jechuun ambaasaaddara ishee Finfinneedhaa waamte. Wayita hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii rakkoo keessa galee kanatti ambaasaadarri Itoophiyaa Somaaliyaa jirus gara Finfinnee deebi'eera oduun jira. Ajajoota waraanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand dhimmoota hariiroo gamlameen irratti mari'atan. Ajajaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa, ajajaa waraanaa Somaalilaand Meejar Jeneraal Nuur Ismaa'il Saanii waliin dhimma walta'iinsa waraana gamlameen irratti mari'atan. Jilli ajajaa raayyaa ittisa Somaalilaand Meejar Jeneraal Nuur Ismaa'il Saanii durfame qajeelcha waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daawwannaa taasiseera. Daawwannaa kanarratti Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin wal arguun dhimmoota hariiroo waraana gamlameenii cimsuu danda'amu irrattis mari'ataniiru. Tibbana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bii Abdii waliigaltee Itoophiyaaf ulaa galaanaa argamsiisu mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Kanaan wal qabatee ministeerri ittisaa Somaalilaand
Abdiiqaan Mohammad Ateeyyee waliigaltee kana laalchisee pirezidaantii biyyattii dursanii mariisisuu dhabuu isaanii eeruun fedhii isaaniin aangoo gadhiisuu beeksisaniiru. Anis akkuma nama kaanii waliigalticha miidiyaarraa dhagees jedhan. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama ajjeechaa hayyuu amantaa Islaamaa Sheek Abduu Yaasiniin shakkame barbaadaa jiraachuu ibsa. Namni shakkamaa imaama masgida Badrii Sheek Abduu Yaasin rasaasaan ajjeesuun shakkame Mohammad Shukur Abbaboo arge eeruu akka laatu poolisiin magaalaa Finfinnee waamicha dhiyeesse. Sheek Abduu Yaasin sanbata darbe galgala masgida Badrii magaalaa Finfinnee naannoo Askoo jedhamutti argamurraa gara mana isaanii imalaa osoo jiranii rasaasa duwwaan mataa isaaniitti dhukaafameen ajjeefame. Isaanii ni yaadatama. Ajjechaa kana hordofee poolisiin magaalaa Finfinnee nama yakka kana raawwate to'annoo jala oolchuuf gareewwan hordoffii fi qorannoo hundeessuun hordoffii taasisaa jiraachuun ibsa baaseen addeesseetii jira. Hordoffii taasifameenis jiraataa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo aanaa 14 kan ta'ee fi Sheek Abduu Yaasin kan isaan guddisan Mohammad Shukur Abbaboo ajjechaa kanaan shakkamee barbaadamaa akka jiru ibsameera. Poolisiin magaalaa Finfinnee akka jedhetti namni shakkamaa kana arge eeruu akka laatu jechuun waamicha dhiyeesseetii jira. Sirni awwaalcha hayyuu amantaa Islaamaa Sheek Abduu Yaasin guyyaa kaleessaa Ammajii 7 bara 2024 magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Uummanni maatii hayyuu kanaa gargaaruuf herreega baankii banuun dinagdee walitti qabaa jiraachuus ibsamee jira. Maaraatooniin Dubaay bara 2024 atileetonni Itoophiyaa injifannoo olaanaa argatan. Atileet Tigist Katamaa riikaardii fageenyichaa cabsuun injifatteerti. Dorgommii dubartootaan maaraatoonii Dubaay irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaatte atileet Tigist Katamaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 16 seekondii 7 seenuun riikaardii fageenyichaa fooyyessiteerti. Atileetiin Itoophiyaa umrii waggaa 25 kun seenaa dorgommii maaraatoonii addunyaa keessatti atileetii saffistuu sadaffaa taateerti. Atileet Tigist dorgommii maaraatoonii Dubaay kanaan riikaardii qabamee ture seekondii 61 fooyyessiteerti. Atileetonni Itoophiyaa kan Ruutii Aagaa fi injifattuun bara darbee Daaraa Dhiidhiidhaa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan xumuraniiru. Dhiirotaanis atileetonni Itoophiyaa Addisuu Goobanaa sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi seekondii 1 seenuun injifateera. Lammii Duumechaa fi Dajanee Magarsaa immoo wal duraa duubaan lammaffaa fi sadaffaan xumuran.